Joon Abiraamii yoo fuudhee deemuu baatee Ruuttaa anuu fuudheen deemaa jedhee eessa akka inni geessu garuu hin beeknu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddooyyootiif marti keessanuu siniin jecha subscribe like naa godhaa kaa qomoo koo siniin jecha egaayii haala kanadhaan dhufaniitoo jiru jechuudha. Jalqaba irratti Abbuushii fi Joon jechuudha. Wanti ta'amaa jiru wanta gaarii miti. Dastaan kan gochaatoo jiru jedhanii jiru. Guyyaa kaleessaa Abbuushaan dastaa argatee akka asoobsiise argitaniitoo jirtu. Garuu immoo quba dastaarra jechuudha qalabatiin ni jira ture jechuudha. Argiran viidiyoo sana jechuudha. Innaa har'ammoo Joon maal jedhaa ani jalqaba irrattiyyuu Abiraamidhaanii argachuu hin barbaanne ture. Qaxxitaa yookiin immoo fiillafiitii Ruuttaadhaanii argachuu hin barbaadan ture. Bilbilli kan shiisii kan Abiraamis cufaa ture. Garuu immoo Buruukii fidee dhufe Abiraamidhaanii jedheetoo ture jechuudha. Egaayii dhaadachaa akka ture Abiraam argitaniitu jechuudha. Chaanaalii buraa irratti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee haala jiru hundumayyuu Ruuttaa faanaa haasa'uu qabnaa jedhan jechuudha. Isa natti himtee fi isa Abiraamitti himtee hundumasaayyuu dhaqiitii Ruuttaatti himii jedheen jechuudha. Abbuushaan Joodhaan sanaa booda gaafa dhaqanii balbala rukutan jechuudha. Kinoo akkatti wixxirra jedheen taa'u faranjiin jechuudha. Balbala gaafa jalaa banuu maal hojii dhuftanii eenyudha jennaan bakka dudubbii kakaasanii teenye taasofna jennaan Ruuttaan itti baatee gaafa Ruuttaan itti baatee jettu nagaagaa wal gaggaafatanii haasawa keessa galanii jechuudha. Gaaffii guddaa immoo kan natti ta'e Abbuushaanumti akkamittidhaanii Abiraamidhaaf dhaadachuu jalqabee maaltu galee fi maaltu ifee fi kaleessa'oo jakee arguu hin barbaannu ati baalagedhaa obboleetti keenyaaf hin taatu jedhanii jechuudha. Waan baay'ee gochaa dhaloota turanidha. Akkamittidhaan of duuba deebi'ee hanga sana Abiraamidhaan dhiifama gaafatee akkamii maaltu ta'uudhaaf jirame maal hojjechaa jiru uumame nuuf galaan jiru. Egaa sana irratti jechuudha. Ruuttaa Joonii anaanii bilbilee siyaasofsiisee naamanuu sadidde sana inni immoo eriyaa dastaatii wanta ta'eefi iccitii jiru tokko tokko sitti himuu barbaada jennaanii Ruuttaan kan isin jedhu keessaa dastaanii eriyaa koodha. Garuu immoo siif hin ta'u jedheen jechuudha. Jalqaba irratti garuu yeroo dhufanii waan tokko kan inni haasa'e jechuudha. Birriidhaanii doorsifamanii roobee fi faranjiin jennaanii inni Oma waan nama alaa dhufe hin fakkaatu nama baadiyyaa fakkaata jechuudha. Abbuushaanii lakki dhufuullee Awurooppaadhumaa dhufe birris qabaa. Innoo akkanatti fakkaatutti Abiraamidhaan iyyuu caaluu hin oolu kan jedhe jechuudha. Manas siibiteera jedhee ishitti agarsiisu hin oollee jedhee dubbatee ture jechuudha. Ruuttaanii dubartii faayidaa yookiin immoo konkolaataa qabeenyaa argitee itti kaattu isaanitti fakkaate ta'uu anaaf naaf hin galle. Ani garuu Ruuttaan kanadha matumayyuu hin gowwoomfamti hin kufti jedhee sammuu koo keessatti yaadu. Maaliif jennaani dubartii fageessitee waan hundumayyuu yaaduu fi xiinxaluu dandeessu wanta taateef jechuudha. Sanarratti eegaa gaafa kana eessatti beektaa animee anii fi ati wal beenna mitii jennaanii eeyyee kan ishiin jetteen jechuudha. Beektu yoo ta'e yuutubiyyuu isaantu baneef jechuudha. Abiraamii fi Ruuttaatu Joo kanaa banee itti kennee jechuudha. Isa biraanis immoo mana isaanii keessatti illee qullaasaa jechuudha. Abiraamii fi Ruuttaanii Daanii fi Ciggee mana keessatti dhiisanii ba'anii waa finnee dhufna jedhanii inni qullaasaa itti bahee maaltu mana kana keessa seenaa siniinii jedhanii haala sanadhaan Ciggeen yaadattu yoo ta'e soofaa jechuudha yaabbattee takka Daaniitti waan ta'e taatee jechuudha. Daaniin hin beeka ture biraankii sana jechuudha. Iyyisiisan jechuudha Ciggeedhaan. Garuu biraankiin sun biraankii ajaa'ibaa ture siniin jechuu jaaladha. Isa dhagaa. Kanaafiyyuu eessatti beekta dastaa jennaanii nan beekaa jedhe. Nan beekaa erga dhufee guyyaa 15dha kan jechaatoo jiranii jechuudha. Ijoo sobamu dhugaan siniin jedhe soba.
Dastaan abaddan Awurooppaarraan dhumne hin dhumne jiraata buttaa jira eriyaa keessan fiddanii jechuudha. As keessa deemtanii oduu odeessitu malee abaddan Awurooppaarraan dhufne dhugaan sin jedha boolee dhum keessaa yoo dhufne jaallattanis jibbitanis jechuudha. Innaa isaanii paaspoortii kee fudhatanii haala sanadhaan isatti kennanii ennaanii Ruuttaan immoo yeroo wayii akkas godhanii taasisanii turanii. Amma garuu paaspoortiin koo an harka jira. Simuma jedhamee namuma argame harka miti kan jiraatamu paaspoortiin kiyyaa. Ilaa faranjiin immoo gadaa ba'uu jedhan. Inaasuuf nu anii fi inni walitti buuneetoo jirra. Sababa kanaatiin waan ta'eef gadaa ba'uu. An akka innas jiru hin beeku jedha Buushaan. Achumaanii innis akkuma keetidha. Baay'ee naman jaaladhuu fi baay'ee naman kabajuu. Sila walloltaniif malee akkati yaaddu miti faranjii jetteen jechuudha. Booda gaannis hin taa'e. Gidduu kanatti garuu gaafa taa'u diraamaadhaan taa'aa ture. Takka kootisa sirreeffataa. Takka kanatti rasaa gadi bubbutataa. Takka waan ta'e jechuudha. Innaa beeka akkas ta'aa ture jechuudha. Booda irratti egaa siif hin ta'unni. Ani jaalala keessan akkasumas illee waan baay'ee waliin dabarsitaniitu waan ta'eef akkasiin walitti deebitan nan barbaada jennaan Ruuttaanii anii fi inni walitti deebi'uu hin dandeenyu. Akkasumas immoo dastaa immoo eessatti beektaa akkamittiinis baruu dandeesse jennaan inni hiriyaa kiyyaa jedhe egaa achi faranjiin immoo faayidaa wayiitu fayyadamaa tureeyyuu. Faayidicha jala hafnaanii har'ammoo akkas jechaadha kan inni jiru. Garuu immoo Abbuushaanis obboleessaa keetidha. Kaleessaa waan baay'ee taasisaatoo kan inni ture. Sifaana kan ture. Har'a immoo kan akkana siin jechaa jiru. Yaada kee garuu situ beekaa jechuudha. Faranjiin waan akkasii dhaabii. Ani nama faayidaadhaa fi bitamuu miti lachan isaaniiyyuu jechuudha. Ani nama birrii dhabe miti jechaadha jechuudha kan isaan turanii. Abbuushaan illee birriidhaanidha kan Roobelis kan gowwoomfame akkasumallee faranjiinis jennaanii akkamittiin akkas jettaa obboleessi kee birriitti si gurgura yookiin immoo birrii sirratti nyaate jechaadhame kan jirtu maal haasawaa jirtu. Wal keessa mammattanii haasawaa sirreessaatii seeraadhaan haasaa yoo haasawuu dandeessaniitu ta'e jennaanii maal ta'ee ture akkas kan gochaa jiranii. Akkamittiidhaanidha jennaan wantan godhu anuu beekaa. Wanta ta'u anuu beekaa. Ilaalee hubadheenii taasisa jennaanii yoo maal jedhaanii yoo ta'uu baatee anu si fuudhee nan deema jennaan eessa na geessitaa jetteen. Dhuguma eessa geessan akka na dhibee lafa kan fuudhee deemuuf. Eessa geessan jedhaman. Ani lafa faranjii fi Roobel si geessa yookiin immoo lafa dastaan si geessu miti kanan si geessu iddoon si geessu ani beekaa. Jennaan Roobel Abbuushaan immoo akkas jechuun isaayyuu ani haalota hundumayyuu sirreesseenii gara mana keetiitti si deebisaa. Jechuu isaatidha jedhanii hiikatti laateefi jechuudha. Dubbachuudhaaf egaa nama ajaa'ibaa isa kanadhaaf iyyuu hin yaaddayinaa wantumti si yaaddessuyyuu hin jiraatu jetteeni. Faranjiin immoo ani yoon birriin bitames yoon dhugumaan ishii miidhuudhaaf ta'es baga rakkoon tokkolleetoo hin jiraatu yoo akkas ta'e naani. Egaa Abbuushaadhaanis immoo ani iddoo guddaa si qaba. Isa kanaaf iyyuu akka taasiftanii beekaa akkatti dubbattan beekaadha kanii egaa jedhamaatoo jiru jechuudha. Eessa turtee iyyuu hanga har'aatti kaleessa maaliif hin dhufnee gaafa faranjiin jedhuuni ani qorannoon irratti gaggeessaa ture. Maaltu akka ta'aa jiruu fi eenyu akka akkana gochaa ture. Qorannoo irratti gaggeessaan ture. Amma immoo bira gahee nan dhufe. Garuu kan si baasuu fi kan si hin baafne situu beekaadhaan jechuudha. Roottaadhaan jechuudha. Roottaan immoo isaan dhaga'uu hin dandeenye.
Bakka waan hin godhu anuu beeka jetti, waan hin taasisu anuu beeka, Abiraam faana walitti hin deebinuudha kan ishiinii jechaa jirtu. Wanti hundumtiyyuu odeeffamaa jette, inaasawamaa jette, yeroo bira gahame immoo wantichi soba ta'eetoo ni argama. Isa kanaafiyyuu ofii kiyyaafanii bira gahaa. Kanaafiyyuu wantumti nama dhiphisu tokkolleetoo hin jiru dhagaa kanii jette jechuudha. Ajaa'iba dinqiidha. Roobeen illee jechuudha kaleessa buraadhaan jechuudha dhukeerraa kaasaa ture jechuudha. Abiraam yeroo darbee jechuudha gagaafa innumti kun joon kun haasofsiisaa ture. Roobeelis yoo ta'e faranjis yoo ta'e rarraasaniitti deemu, isa yoo ta'e immoo anis rarraaseera wal ilaallaa jedhe Abiraam. Kaleessa immoo maal jedha inni suni isas inni rarraaseen deema jedheera mitiira isani rarraasettanii aayilaandii irratti sinii fufaa lachuuyyuu rarraastanii deemtu jedhanii jechuudha. Kana ta'uu baannaan sina najjeesaa, kana duraa shugguxinanii sitti dhufee amma booda immoo sinii tatarsaasaa sin dadarbadha hunda keessaniyyuu addunyaa kanarra jiraattanii piroosesii guyyaa 15 booda ta'u keessatti rakkoon tokko uumameera taanaanii abadanii siniif inafuu karaarraa goraa jedhee buraatti akkasattiidhaan seerachaa kan ture jechuudha. Buraan immoo umurii kee guutuu inuma seerattaa, inuma haasoftaa, wanta ati goote tokkollee hin jiru jennaani. Amma kana booddee garuu of duuban deebi'uu sin agarsiisaa kan inni jechaanii ture jechuudha. Alan sinoofaa biyyaan sin baasaa siniin jedhee kan inni jechaa ture jechuudha. Gaa'e akkasitti wal fixaa jiru jechuudha. Kaadhukee walirraa kaasaa jiru, kaasii faayidaa jedhu achi faayidaa jedhu. Ruuttaan illee ani birrii dhabne, ani nama faayidaaf adeemu miti yoo birrii dhabe jedhee haasaweeraa hani jettee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaani qoyani kan hin jedhu ruuttaan miti jechuudha. Meeyyuu maal ruuttaa dhugaan sin jedhe nagaadhumatti jiraachuudhaaf jechuudha. Mee masxanqaqaa jedhan itti namni tokko iddoo akka hin geenye dhiiti. Viidiyoo kanarraa dalanne jedhiiti bakka yaada keetiin biraankii mataa keetiin kootu kana booddee wajjiniin hin jeeqamin dhugaa rabbii. Inni hordoftoota kiyyaa eebbifamu.